Gooftaa Yesuusiin kan jaallatamtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu attam jirtu. Sagantaa addumaan fiinoo afuufaa jedhu kana jalatti mata duree garaa garaatiin sagalee Waaqayyoo isin biraan ga'aa jirra. Har'a immoo mata duree ilmaan mootummaa jedhu waliin ilaalla. Ilmaan mootummaa. Gara sagalee Waaqayyootti yommuu dabarru Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 5-6 dubbisa. Raajii Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 5-6 sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyoo kunoo barri ani itti sanyii Daawit keessaa mootii qajeelummaadhaan hojjetu kaasu hin dhufa. Inni mootii ogummaatiin mo'uu fi mootii lafarratti firdii qajeelaatii fi qajeelummaa eegu hin ta'a. Bara isaa keessa Yihuudaan hin fayya, Israa'elis bir'aa malee hin jiraata. Maqaan isaa Waaqayyo qajeelummaa keenyaa hin jedhama jedha. Maqaan isaa Waaqayyo qajeelummaa keenyaa hin jedhama. Kadhannaatiin sagantaa kanatti dabarra haa kadhannu. Mootii hundaa ol jirtuu Waaqa qajeelaa, Waaqa araara qabeessa abbaa keenyaa, jaalala keef, araara keef, gaarummaa keef galanni bara baraa siif haa ta'u. Kunoo Gooftaa yeroo kana sagalee kee saaquuf jenna hafuura kee qulqulluu dachaa dachaatiin nu ergi. Sagaleen kee humna qaba. Akka billaa qara lama qabuuti. Sagaleen kee nama jijjiira. Sagaleen kee nama guddisa, nama qara. Sagaleen kee akka nu qaruuf, akka nu jijjiiruuf, akkasitti nu dhiyeessuuf hafuurri kee qulqulluun nu haa gargaaru. Garaa hunduma keenyaa nuuf bani. Ati kana hundumaa irratti ulfaadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ilmaan mootummaa jedha mata dureen keenyaarraa. Akkuma nama Ermiyaas boqonnaa 23 keessaa lakkoofsa 5-6 dubbise Waaqayyo baranitti mootii qajeelummaa Yihuudaa keessatti, Israa'el keessatti kaasu hin dhufa jedhe. Inni bara sana waan hundumaa qajeelummaatiin godha, ogummaatiin godha, murtoo qajeelaa yookiin firdii qajeelaa kenna jedha. Bara isaa keessa Yihuudaan ni fayya jedhe. Hin fayya sabni koo jedhe. Bara mootii qajeelummaa sun dhufu. Maqaan mootii sanaa eenyu jedhama jedha? Waaqayyo qajeelummaa keenya jedhama. Waaqayyo qajeelummaa keenya. Baay'ee maqaa bareedaadha. Waaqayyo qajeelummaa keenya. Eenyu mootiin kuni? Mootummaan isaas isa kami? Mootummaadhuma biyya lafaa, biyya Yihuudaa keessatti, biyya Israa'el keessatti ta'uudha? Miti saba Waaqayyoo. Warri Kiristoos Yesuusitti amanan amma Israa'el haaraa jedhamanii waamamu. Ijoollee Waaqayyoo jedhamanii waamamu. Sagantaa keenya isa darbe keessatti akka ilaalle. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 6-7 irratti Waaqayyoo ilmaan isaa akka taanuuf kanas akka hubannuuf hafuura isaa qulqulluu garaa keenya keessatti ergeera. Egaa atisichi garbicha miti yookiin garbittii miti, ilma yookiin intala Waaqayyooti malee jedha. Erga ilma yookiin intala Waaqayyoo taatee immoo akkasumas immoo dhaaltuu Waaqayyooti ati jedha. Kanaafuu mootummaa Waaqayyoo kana keessatti warri Kiristoositti amananii miseensa mootummaa sanaati. Saba mootummaati. Mootiin nu bulchu immoo mootii qajeelummaati. Mootii haqa hin jallifne. Mootii fayyinaa. Mootii ogummaa. Mootii qajeelummaa jedhama. Maqaan isaas Waaqayyo qajeelummaa keenya jedhama. Baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf amma turre kan nuyi warra Kiristoos Yesuusitti amanne ilmaan mootummaati jedhe. Ilmaan mootummaa. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo yommuu ilaaltani mootummaan ayyaana Waaqayyoo
biyya lafaa kanarra jira amma. Maal jechuu kooti? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu dhufu mootummaa isa qabatamaa isa barabaraan fiizikali qaamaan keessa jiraannutti nu galcha. Isa eeggataa jirra. Haa ta'u iyyuu malee amma immoo mootummaa ayyaana isaa keessa jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana anatu jedhe utuu hin taane sagalee Waaqayyootu dubbata. Mootummaa Waaqayyoo keessa jirra. Gooftaan Yesuus ammayyuu mootummaa Waaqayyoo isin gidduu jiraa jedhe. Mootummaa Waaqayyoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Mootummaa Waaqayyoo qajeelfama isaa keessa jiraachuudha. Kanaafi warri Gooftaa Yesuus amananii ilmaan mootummaa Waaqayyoo jedhamna. Gaaffiin si dhiyeessu obboleessa koo obboleettii koo ilmaan mootummaa keessa taateetta. Miseensa ilmaan mootummaa Waaqayyooti ati. Dhaaltuu Waaqayyoo ta'uutiif isa mirga namaaf kennu Gooftaa Yesuus amanteetta. Dhufaatii isaatiif qophaa'aa jirta. Isa ofirratti moosifteetta. Mootii qajeelummaa sana. Waaqayyo qajeelummaa keenya isa jedhame sana mootii sana ofirratti moosifteetta. Waaqayyo qajeelummaa keenya isa jedhame sana Gooftaa keenya Yesuusin ofirratti moosifteetta taanaan ati ilmaan mootummaa keessa jirta jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilma mootiitii jechuudhaati. Intala mootiitii jechuudhaati. Carraa addaamni kun saba Waaqayyoo. Maaliif namni carraa kana of dhowwata? Waaqayyo namoonni akka fayyaniif kana caalaa maal godha? Ofii isaa dabarsee kennu caalaa hamma du'a fannootti fannifamee du'uu caalaa nuuf jedhee abaaramaa jedhamee waamamuu caalaa nuyi akka isaaf qajeelummaa isaa taanu gochuu caalaa Waaqayyo maal gochuu danda'a saba Waaqayyo? Ilmaan mootummaa Waaqayyo akka taanuuf waamamne galanni isaaf haa ta'u. Kanaan dura jedha macaafni qulqulluun Efesoon boqonnaa 2 keessan naqaa. Efesoon boqonnaa 2 keessatti lakkoofsa 1 fi hamma 3 dubbisuu barbaada. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii jedha. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessanii duutanii turtanii. Lakkoofsa 2 yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru jalatti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira jedha. Nama ajaa'iba. Sirriitti akka caqasaniin barbaada lakkoofsa 2 dubbisa. Yeroo sanatti jedha. Yeroo maal turtan? Yommuu cubbuu jala turtan, yommuu duutanii turtan sana. Saba Waaqayyoo cubbuu jala jiraachuun du'a jala jiraachuudha. Humna cubbuu jala jiraachuun humna seexanaa jala jiraachuudha. Yommuu cubbuu jala jirtan kanaan dura isin duutanii turtan jedha. Du'i isinitti muramee turedha. Haa ta'u malee yeroo sanatti jedha isini toora biyya lafaa kanaan dura kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru sanarratti gooftummaa isa qabuuf abboomamaa turtan jedha. Aboon qilleensa keessatti aangoo qabu sun. Efesoon boqonnaa 6 dhaxxanii lakkoofsa 12 yoo ilaaltan waa'ee seexanaa dubbata. Hafuurota ammeenyaa maccaa qilleensa keessa balali'an jedha. Seexanaan yommuu dubbatudha. Eeyyuu jala turtanii cubbuu keessan duutanii yommuu turtan sana hirree diinaa hafuura seexanaa bittaa seexanaa jala turtanii jedha. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira jedha. Hafuurri suni, hafuurri diinaa sun, hafuurri seexanaa sun, bittaan hamaan suni ammayyuu warra Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjetaa jira. Warra jireenya isaanii Kiristoositti dabarsanii hin laanne gidduutti hojjetaa jira. Lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Ni hundumti keenya
hawwa foon keenyaa duukaa buune akka fedha namummaa keenyaa fi faayidaa keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraan kan ka'es akkuma warra kaanii dhaloota dheekkamsa waaqayyo jala gallee turre jedha. Dhalootaan dheekkamsa waaqayyo jala gallee turre. Nus akkuma warra kaanii. Hubadhaa. Addaamii fi Hewaan erga cubbuu hojjetanii booddee ilmaan isaanii cubbuu jala jiraatan. Warri waaqayyotti jireenya isaanii dabarsanii laanne, warri Kiristoositti jireenya isaanii dabarsanii laanne cubbuu jala jiraatu. Humna cubbuu jala. Humni cubbuu immoo eenyutu itti fayyadama? Seexanatti fayyadama. Warri humna cubbuu jala jiraatan, bittaa seexanaa jala jiraatan immoo dheekkamsa waaqayyoo jala jiraatu jedha sagalee waaqayyoo. Kunoo Efesoon boqonnaa 2:3 irratti dheekkamsa waaqayyoo jala jiraatu jedha. Waaqayyo akka dheekkamsa jala jiraannu mini amma kan inni barbaadu. Warra mootii qajeelummaa jala jiraannu. Waaqayyo qajeelummaa keenya isa maqaan isaa jedhamu sana mootummaa isaa jala akka jiraannu, ilmaan mootummaa akka ta'an kanaaf nu waame waaqayyo. Kanaaf nu waame. Qolaasaayis boqonnaa 1 irraa kaasee immoo sagalee waaqayyoo waan inni jedhuun isinii dubbisuu barbaada. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 21 jalqabee sagalee waaqayyoo akkas jedha. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessaniinis orma diina waaqayyoo taatanii turtan jedha. Isin hamaa yaaduu keessaniin, hamaa gochuu keessaniin diina waaqayyoo taatanii turtan. Amma garuu waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qulqullaan, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabachiiseera jedha. Karaa kam? Karaa ilma isaa. Karaa mootii qajeelaa sanaa. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Waaqayyo akkuma kana dura dubbataa ture sagantaalee 3 darban keessatti raajiitiin dursee waan baay'ee dubbateera waaqayyo. Karoora qaba waaqayyo. Karoora fayyinaa jedhama. Karoora fayyinaa sana keessatti waaqayyo immoo akka nuyi beeknuuf mallattoolee nuu kaa'eera. Dursee nutti himeera. Raajiitiin nuuf dubbateera. Raajiin sun yeroo yeroon isaa ga'utti raawwatamaa dhufaa jira. Mootiin qajeelummaa sun gooftaan keenya Yesuus mootummaa isaa dhaabeera. Mootummaa ayyaana isaati. Mootummaan isaa inni qaama gaafa inni dhufu raawwatama. Amma garuu warri isatti amananii ilmaan mootummaa akka ta'aniif, ilmaan waaqayyo akka jedhamaniif waaqayyo kana godheera jedha. Amma maal isin godheera? Amma garuu waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiitiin isin araarsee warra isaaf qulqullaan, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabne godhee of dura isin dhaabachiiseera jedha. Warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabne isin godhe waaqayyo jedha. Eessa jalatti? Mootummaa ilma isaatii. Mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalatti nu dabarseera jechuudha saba waaqayyoo. Qorontoos 2:4 irratti Phaawulos akkas jedhee dubbata. Sana dubbisuun barbaada. Qorontoos 2:4 irraa sagalee waaqayyoo akkas jedha. Inni hamaan waaqayyicha bara si'anaa kana ta'e yaada warra namananii sana jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoosii fi isa fakkaattii waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera jedha. Warri Yesuus Kiristoositti hin amanne humna bittaa seexanaa jala akka jiran waaqa isa biyya lafaa seerratu kana jedha. Jala jiru jedha. Inni immoo ija isaanii jaamseera. Akka isaan wangeela hin dhageenyeef, akka isaan fayyina hin arganneef ija isaanii jaamseera. Harka isaanii hidheera. Miilla isaanii hidheera.
Buleessa ko obboleettii ko warra hidhaman keessaan ta'in warra jaamummaan deddeebi'an keessaan ta'in Waaqayyo ifa bara baraa siif ibseera. Waaqayyo mootii qajeelummaa siif kaaseera. Waaqayyo gatii cubbuu kee kaffaleera. Akka jireenya bara baraa argattu barbaada. Akka ifa keessa deddeebitu barbaada. Gara waamicha isaatti kottu. Kanaan dura akkas turtani jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irratti waa'ee seexanaa yommuu dubbatu inni biyya lafaa seerratu kuni jedha. Seexanaan biyya lafaa bulchu jedha. Seexanaan. Waaqayyo garuu yeroon isaa yommuu ga'etti mootii qajeelummaa nuuf kaase galanni isaaf haa ta'u. Mootii qajeelummaa. Gooftaan Yesuus Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 keessatti yommuu dubbatu akkas jedhee ture. Lakkoofsa 34 jalqabee nan dubbisaa akkas jedhe Gooftaan Yesuus. Kanarrattis Yesuus dhugumaan isinitti himaa namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatiitti hin lakkaa'amu. Ilmichi garuu yoomiyyuu maatii abbaa isaatiitti hin lakkaa'amu. Ilmichi yoo birmaduu isin baase egaa isin warra birmaduu baatanidha yookiin warra bilisa baatanidha jedha. Gooftaan Yesuus maal jedhaa jira? Dhugumaan isinitti himaa namni cubbuu hojjetu garbummaa cubbuu jala jiraatadha. Garbummaa cubbuu jala jiraatadha. Waaqayyo garuu kan isin ajaa'ibu karaa ilma isaa birmaduu isin baasa yookiin bilisummaa isin baasa. Garbummaa jalaa isin baasadha. Garbummaa jalaa warri Yesuus Kiristoositti amananii ba'an. Garbummaa cubbuu jalaa warri Yesuus Kiristoositti amananii furamanii isaan ilmaan mootummaa Waaqayyoo jedhamu. Ilmaan mootummaa Waaqayyoo. Egaa Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti nu warra hidhaa diinaa jala turre sanatu Gooftaan Yesuus hidhaa sana keessaa nu baase jedheetu waan sagalee Waaqayyoo dubbatu Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti isinii dubbisuu barbaada. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse jedha. Haalleluuyaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni mootummaa dukkanaa jalaa nu baaseedha. Mootummaa seexanaa bittaa cubbuu mootummaa diinaa jalaa nu baasee maal nu godhe? Mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarseedha. Warri Kiristoos Yesuusitti amananii gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti darbaniiru. Amantiidhaan darbaniiru. Carraa kana qabdatis obboleessa ko obboleettii ko. Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu keetti fudhattee akka sagalee isaatti jiraachuutiif ofirratti isa moosiftee akka qajeelfama mootummaa isaatti yoo jiraatte ati amma ilma Waaqayyooti. Ilma mootii, intala mootiiti. Kun immoo aangoo guddaadha. Kan kana caalus hin jiru. Ilmaan namaaf carraan kana caalaa kennamu gonkumaan jiru saba Waaqayyoo. Carraan kana caalaa hin jiru. Gara mootummaa isaatti mootummaa dukkanaa jala nu dabarseedha. Galanni isaaf haa ta'u. Roomee boqonnaa 6 keessatti immoo mee dhannee haa ilaallu. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 15 jalqabeen dubbisuu barbaada. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Egaa seera jalatti qabamnee kan jiraannu utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuuf cubbuu hojjennuure kun matumaan ta'u. Waan tokko ofirratti gooftaa gootanii harka isaa jala yoo of galchitan isin wanta sanaaf garba akka taatan hin beektaniire. Cubbuudhaaf yoo abboomamtan du'aaf. Waaqayyoof yoo abboomamtan qajeelinaaf hin bultu jedhe. Namni waan ofirratti moosise sanaaf garbicha. Warri cubbuu ofirratti moosisan cubbuutu gooftaa isaanii ta'e isaan immoo garba cubbuu ta'anii jiraatu.
garba seexanaa. Warri waaqayyoof dabarsanii of kennan garuu waaqayyoof abboomamuudhaan qajeelina jala hin jiraatu. Mootii qajeelinaatu. Waaqayyo qajeelina keenya isa jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu mootii isaaniiti jechuudha. Mootiin kee irra obboleessa ko, obboleettii ko. Yesuus isa jaallatamaa, isa qajeelaatiif jireenya kee dabarsee kenniteetta. Mootummaa isaa keessa jiraataa jirta. Akka qajeelfama mootummaa isaatti deddeebi'aa jirta. Sababiin isaa afaaniin duwwaan dubbachuun nama fayyisu. Amantiin kee sin jijjiirre taanaan, amantiin kee jireenya kee, ilaalcha kee, adeemsa kee, gocha kee, dubbii kee hin jijjiirre taanaan fayyinni kee shakkii keessa jira jechuudha. Amantiin kee si jijjiira. Amantiin Yesuus Kiristoos amantii nama jijjiirudha. Amantii gara qajeelinaatti nama fidudha. Amantii mootummaa waaqayyoo isa qajeelinaa keessa akka seera mootummaa waaqayyoo sanatti kan nama jiraachisudha. Ilmaan mootummaatiin waan taaneef. Itti fufeen dubbisaa Roomee boqonnaa 6 keessaan dubbisaa jira. Lakkoofsa 17 akka jedhu Waaqayyoon galanni haa ga'u. Isin dur garboota cubbuu turtanii amma garuu qomoo barsiisa keenyaa isa ittiin kennamtan sanaaf garaa guutuudhaan abboomamtaniittu. Cubbuu jalaa luba baatanii hojjetoota qajeelinaa taataniittu. Isin amma garba qajeelinaa yookiin hojjetoota qajeelinaa taataniittu. Hojjetoota qajeelummaa, garboota qajeelummaa, garboota seexanaa utuu hin ta'in, garboota cubbuu utuu hin ta'in, garboota jallinaa utuu hin ta'in, garboota qajeelinaa. Maaliin? Karaa Kiristoos Yesuus. Sagalee Waaqayyoo kana dhaga'uudhaan, fudhachuudhaan, abboomamuudhaan. Warra qajeelinaa taataniitu, garba qajeelinaa taataniitu. Nuyi kana booddee garba cubbuu miti. Ilmaan mootummaa warri ta'anii garba cubbuu miti, garba seexanaa miti, garba jallinaa miti, garba waaqayyooti, garba qajeelinaati. Hojjettoota qajeelinaati. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf Waaqayyo nu waame saba Waaqayyo. Ilmaan mootummaa akka taanuuf. Har'uma ilmaan mootummaa akka taanuuf. Bormini sichi gara samii yommuu dannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu erga dhufee nu fudhatee har'uma ilmaan qajeelinaa, har'uma ilmaan mootummaa akka taanuuf Waaqayyo balbala nuu baneera. Cubbuun nurratti immoo galanni isaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo tamtiin gara kanatti nu fide. Hojii keenya isa gaariitiin gara kanatti nu fide. Gonkumaa saba Waaqayyo. Sagalee Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 2:8 irratti yommuu dubbatu kana ifa godhee dubbata. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan jedha. Ayyaana Waaqayyootiin kun hundumtu kan nuuf ta'e. Galanni isaaf ta'u. Jaalala Waaqayyoo isa guddaarraan kan ka'e. Akkuma Roomee boqonnaa 5 keessatti dubbatu. Cubbamoota taanee utuu jirru, diinota Waaqayyoo taanee utuu jirru, Waaqayyo jaalala mana hin jedhamneen nu jaallate. Ijoollee isaaf dhaaltuu isaa nu godhate. Ayyaanni Waaqayyoo jechuun kana. Ayyaanaan fayyifamtan nuun jedha. Kana oduun gammachiisaan obboleessa ko, obboleettii ko. Waaqayyo si jaallateera, ofitti si araarseera Waaqayyo. Jireenya bara baraa akka argattuuf karra sii baneera Waaqayyo. Ayyaanaan karaa amantii Yesuus Kiristoositti amanuudhaan maa jechuudha karaa amantii jechuun Yesuus Kiristoos naaf du'eera gatii cubbuu koo ni baaseera Waaqayyo ofitti na araarseera jettee kennaa Waaqayyo tola siif kenne sana fudhachuu jechuudha. Irra deebi'een dubbisa isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Gonkumaa gocha ofii keessanii miti. Kuni kennaa Waaqayyooti. Waaqayyo tola nuuf kenne garuu gatii guddaa kaffalee ofii isaati. Ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa kaffale. Kanaafi amma warri Kiristoositti amananii jiraatanii murtoon isaanitti muramu hin jiru kan jedhamuuf Roomee boqonnaa 8:1 irratti. Warri Kiristoos Yesuusitti amanan amma murtoon isaanitti muramu hin jiru. Inni gatii cubbuu isaanii baaseera waan ta'eef. Kanaafuu ofii keessanii waan ittiin of jajjan hin qabdan jedha. Lakkoofsa 9 itti fufee dubbisa. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 9 hojiidhaanis miti
namni tokkollee akkattiin of hin jajnetti jedha. Hojiitiin mini fayyinni keenya. Hojiin gaarii nu hojjennu fuula Waaqayyoo duratti guutummaatti fudhatama akka qabaannu gochuu hin danda'u. Sababiin isaa wanti nuyi goonu hundumtuu ofittummaarraa kan maddudha. Namaaf yoo goonellee qajeelummaa gochuuf yoo yaadnellee ofii keenyaan jalqabaa qajeelummaa guutuu gochuu hin dandeenyu. Wanti nuyi goonus ofittummaarraa kan maddudha yeroo baay'ee. Kanaafuu hojii keenyaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelummaa argachuu hin dandeenyu. Qajeelummaan keenya moofaa abaarsaati jedha raajichi Isaayaas. Moofaa abaarsaati. Garuu Waaqayyo maal godhe? Akkasumatti tola karaa dhiiga ilma isaa Gooftaa Yesuus jireenya bara bara akka argannu nu godhe. Kun immoo ayyaana. Ayyaanaan fayyifamtan karaa amantii. Ameen. Kana gammachuun keenya. Kana wangeela kan jedhu. Kana kan nuyi lallabnu. Kana Waaqayyoo ofitti sana araarsuuf qophaa'eera. Harka kennadhaa kan nuyi jennuuf. Waaqayyo jaalala guddaan isin jaallateera. Waaqayyo harka diinaa jala, bittaa seexanaa jala nu baaseera. Efesoon boqonnaa 2 keessatti maal jedha? Lakkoofsa 10 irraa nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne jedha. Nuti hojii harka Waaqayyooti. Ayyaanaan fayyifamne. Erga ayyaanaan fayyifamne booddee immoo hojii gaarii isa karaa Kiristoos Yesuus hojjetame sana keessa akka deddeebinuufiti lammata uumamne. Lammata dhalanne. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti dubbate. Lammata dhalattu malee dhuguma siin jara lammata dhalatte malee mootummaa Waaqayyootti hin galtu jedhe. Fooniin mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Ilaalcha kee kanaan mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Hojii kee gaariitiin mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Lammata dhalachuu qabda jedhe. Kiristoos Yesuus lammata nu uumeedha kun iddoo kana. Hojii gaarii akka hojjennuuf. Namoonni tokko fayyinee rakkoo hin qabnu jedhu. Akka waan fayyineef lammata baduu hin dandeenyu waan barbaanne goona waan barbaanne hojjenneedha. Isinitti ani obboloota ko. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irraa yoo dubbifattan sagalee Waaqayyoo immoo dubbatu amantii keessan kanatti jabaattanii hundeeffamtanii yoo dhaabattanidha. Kuni kan isiniif ta'e itti fufuu danda'udha. Qolaasaayis 1:23 irratti. Takkaa fayyeera bara baraanii fayyeera rakkoo hin qabu jechuu hin dandeessu. Cubbuu keessa deddeebi'uu hin dandeessu. Waaqayyoo akka cubbuutti jiraattuuf mini kan inni si fayyise. Cubbuu keessaa si fayyise malee. Gara mootummaa ilma isaatii isa qajeelummaatti si dabarse malee. Malee bittaa seexanaa isa ta'e jireenya cubbuu keessa akka jiraattu mini. Jireenya dukkanaa keessa akka jiraattuuf mini. Jireenya qajeelummaa akka jiraattuuf. Gara mootummaa ilma isaatti kan inni nu dabarse. Akkuma Qolaasaayis 1:13 irratti dubbate. Waaqayyo bittaa dukkanaa jala gara mootummaa ilma isaa Gooftaa Yesuusitti nu dabarseedha. Mootummaa isaa jaalalaatti. Kanaafu nuti karaa Kiristoos Yesuus uumamne irra deebine. Maal akka hojjennuuf? Hojii gaarii isa Kiristoos Yesuus hojjetu keessa akka deddeebinuuf. Qajeelummaa keessa akka deddeebinuuf. Sababiin isaa nuyi ilmaan mootummaa qajeelummaati. Waaqayyoof galatu. Ilmaan jallinaa miti. Ilmaan dukkanaa miti. Ilmaan haxxummaa miti. Ilmaan mootummaa qajeelinaa. Ilmaan mootummaa Waaqayyoo. Kanaaf garaa keenya qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Phaawulos Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti yommuu dubbatu akkas jedha. Sana dubbisuun barbaada. Gara ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Xuraa'ummaatti tun ta'in qulqullummaatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu waame jedha. Ameen. Xuraa'ummaatti tun ta'in qulqullaa'ummaatti yookiin qajeelummaatti akka jiraannuuf
waaqayyo nu waame. Kanaafuu of qulqulleessaadha. Qulqullinaan jiraadhaadha. Cubbuu keessan deddeebiinaa. Qajeelummaa mootummaa waaqayyoo keessa jirtu waan ta'eef qajeelummaa sanaan deddeebi'aadha. Phexros immoo ergaa isaa isa duraa boqonnaa tokko irratti lakkoofsa 13 kaasee akkas jedha. Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Warra of qabdan ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu isiniif dhufurra kaawwadhaa. Akka ijoollee abboomamaniitti ta'a malee kajeelota foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luucca'inaa. Innis waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caaffata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedheera jedha. Bartuun gooftaa Phexros yommuu dubbatu mudhii keessanii dhadhaa. Mudhii yaada keessanii. Ilmaan mootummaa waaqayyoo taataniitu. Qajeelummaatti waamamtaniitu. Kana boodii cubbuu jala jiraachuun isiniif hin ta'udha. Cubbuun isin irratti gooftummaa aangoo qabaachuu hin qabudha. Sababiin isaa cubbuutti kan fayyadamu seexana waan ta'eef. Okkoo ittiin seexanni gara isaatti nama harkisudha waan ta'eef okkoo seexanaa keessan galinaa. Qajeelummaan jiraadhaa. Mudhii keessan jabeeffadhaa. Warra of qabdan ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Kiristoos Yesuus mul'atu isiniif kennamu sanarra kaawwadhaa. Abdii keessan ija keessan Yesuus Kiristoos irra kaawwadhaa jedha. Akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luucca'inaa jedha. Kajeellaa foonii duukaa hin luucca'inaa. Isa duukaa hin bu'inaa. Ijoollee abboomamtan ta'a jedha. Namoonni tokko ayyaanaan waan hin fayyee fi ani abboomamuun nan barbaachisu jedhanii yaadu. Waan akkasii hin jiru macaafa qulqulluu keessa. Kun barsiisa macaafa qulqulluu miti. Namni fayyee, ayyaanaan namni fayyee, hojii gaarii karaa Kiristoos Yesuus qajeelummaatiin isa kenname sana keessa akka deddeebinuuf irra deebinee waan uumamneef akkuma Efesoon boqonnaa 2 keessatti dubbatu sana. Kanaafuu ijoollee abboomamtan ta'a jedha. Ijoollee qajeelummaan deddeebitan. Sababiin isaa isin ijoollee yookiin ilmaan mootummaati. Ilmaan mootummaati. Ilma mootii intala mootiiti. Ulfina mootichaatiif jireenya ta'u jiraadhu. Qajeelummaa keessa deddeebii. Sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu saba Waaqayyoo qajeelummaatti akka deddeebitaniif waamamtan jedha. Kan nama gammachiisu garuu wanta kana humna keenyaan gochuu hin dandeenye. Foon keenya qajeelummaa isa Waaqayyo nurraa barbaadu kana gita sana bira ga'uu hin danda'u. Garuu Waaqayyo ayyaana isaa namaaf baay'isa. Qajeelinatti akka jiraannuuf, isaaf akka abboomamnuuf, karaa isaa akka deddeebinuuf Waaqayyo nama utuba, nama dhaaba. Hafuura isaatiin nama dandeessisa. Qorontoos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 27 kaanee yoo ilaalle sagalee Waaqayyoo waan inni jedhuun dubbisuu barbaada. Akkas jedha. Waaqayyo garuu namoota ogeessota yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa gowwummaatti lakkaa'u fo'ate. Waaqayyo warra jaboo yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa dadhabaatti lakkaa'u fo'ate. Waaqayyo wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf wanta jiran jedhamne wanta biyya lafaatti gaddeebi'aatti lakkaa'amu fi wanta tuffatamoo fo'ate. Kanaafis namni tokkollee fuula Waaqayyoo duratti of hin jajin. Kiristoos Yesuus jiraachuun keessan Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Isuma immoo isumaan qajeelota taane. Waaqayyoof qulqulloofnee hin furamna jedha. Kanaafis namni of jaju gochaa gooftaatiin of haa jaju kan jedhu caafameera jedha. Waaqayyotu qajeelummaa keenya nuuf godhe Kiristoosiin. Waaqayyotu qulqullummaa keenyas nuuf godhe Kiristoosiin.
qulqullummaa takka jiraannu barbaada Waaqayyo. Qulqullummaan keenya ofii keenyaan waan bira geenyu. Kiristoostu qulqullummaa keenya. Inni akka qulqullummaatti jiraannu barbaada. Kun attamitti ta'uu danda'a? Jettanii na gaafachuu dandeessu. Attamitti qajeelummaaf qulqullummaan jiraachuu danda'a akka ilmaan mootummaa Waaqayyootti. Namni tokko cubbuutti waan kufuuf waan dadhabuuf abdii kutatee booddeetti deebi'a. Booddeetti hin deebiin obboleessa ko. Karaatu jira Waaqayyo tulluu dhiibi hin jenne. Waan hin dandeenye godhi hin jenne Waaqayyo. Waaqayyo karaa qopheesseera. Waaqayyo humna nuuf kenneera. Humna qopheesseera. Sana beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Mee gara Roomee boqonnaa 8 isin deebisa. Roomee boqonnaa 8 irraa yommuu dubbifnu lakkoofsa 5 jalqabeen dubbisa. Warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha fooniirra dhaabbataniiru. Warri akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa yaadu jedha. Warri akka fedha fooniitti jiraatan yaada isaanii fedha fooniirra kaa'ataniiru. Warri akka hafuuraatti jiraatan garuu maal ta'aniiru jedha. Isaan immoo yaada isaanii waan hafuuraarra kaa'ataniiru. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'an fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fida jedha. Yaada kee maal irratti hiiteerta obboleessa ko? Yaada ofii fedha foonii irratti hidhuun du'an fida. Badiisa fida. Yaada ofii fedha hafuuraa irratti hidhuun garuu jireenya bara baraa fida. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Yaadni akkasii seera Waaqayyootii wajjin waliin galu. Isaaf abboomamuus hin danda'u. Warri akka fedha fooniitti jiraatan Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an jedha. Akka fedha fooniitti warri jiraatan Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Diina Waaqayyoo ta'anii jiraatu. Cubbuu jala jiraatu. Garbummaa diinaa, garbummaa seexanaa jala jiraatu. Waaqayyo garuu bittaa dukkanaa, bittaa seexanaa jala gara mootummaa ilma isaatti nu dabarseera jedha sagalee Waaqayyo Qolaasaayis boqonnaa 1:13 irratti. Inni sila dubbifan. Kanaafuu qajeelina sana keessa akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Yaada keenya fedha fooniitti hidhuun qabnu. Fedha fooniitti hidhuun qabnu. Maaliif badiisa nutti fida waan ta'eef diina nu godha Waaqayyo wajjin waan ta'eef. Lakkoofsa 9 irraa immoo akkas jedha. Hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedha. Kun jala muramee beekamuu qaba saba Waaqayyoo. Attamittan akka ilmaan Waaqayyootti qajeelummaan deddeebi'a, qajeelummaan jiraadha ni jedhu tattaanfii keenyaan humna keenyaan waan ta'u Waaqayyotti harka kennan. Inni immoo hafuura isaatiin nu guuta. Gooftaan Yesuus akkuma dubbate hafuura kootiin isin guuta jedhe. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 keessatti kan natti amane aniif abbaan isa bira dhufna jedhe. Isa keessa jiraanna karaa hafuura qulqulluu jedhe. Hafuurri qulqulluu garaa keenya jijjiira, keessa keenya jijjiira, ilaalcha keenya jijjiira, fedha keenya jijjiira hafuurri qulqulluu. Warri fooniin dhaadatan eessa hungaan? Tulluu dhiibuudha. Waan hin danda'amne yaaluudha. Warri fooniin qajeelummaa Waaqayyo barbaadu biran gaa'edhanii yaadan ofumaa of dadhabsiisu nama baay'ees gufachiisu. Ofiis hin fayyanii namootnis akka isaan hin fayyineef karratti cufu. Waaqayyo karaa hafuura isaa qulqulluu qajeelota taane kan Kiristoos akka taanuuf hafuura Kiristoos Yesuusiin garaa keenya keessa kaa'e. Warri hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne isaan kan Kiristoos miti. Kiristaana jechuu danda'u, waldaa dhufuu danda'u, an akkas jechuu danda'u, garuu kan Kiristoos miti. Garuu kan Kiristoos miti. Namni kan dubbatu sagalee Waaqayyootu dubbata. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irraa. Lakkoofsa 10 irraa immoo itti fufee akka jedha. Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif ta'a. Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessan cubbuutiif maal ta'eera?
du'aadha. Du'aadha. Kanaaf lammata dhalachuu yookiin haara'uu kan nuyi jennu. Kan kana godhu hafuura qulqulluudha. Humna keenya miti. Fakkarsuu keenya miti. Ayyaana Waaqayyootiin warri fayyin hafuurri Kiristoos nu keessa warri erga jiraate inni immoo maal nu taasisa jedha. Cubbuutiif duunee hafuuraan immoo jireenya haaraa akka jiraannu taasisedha. Lakkoofsa 11 hafuurri Waaqayyoo inni Yesuusiin warra du'an keessaa kaase isin keessa yoo jiraate inni Kiristoosiin warra du'an keessaa kaase hafuura isaa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo in jiraachisa jedha. Dhagna keessan isa du'u in jiraachisa. Sirriitti na dhaggeeffadhaa saba Waaqayyoo. Hafuurri Kiristoos inni Kiristoos Yesuusiin du'aa kaase suni isiniinis cubbuu ol akka jiraattaniif jireenya haaraa isiniif kennuu danda'eera sagalee Waaqayyoo. Kanaaf hafuura Kiristoos of keessaa qabaachuun sun baay'ee jala muramuu kan barbaachisuuf. Hafuura Kiristoos. Isatu inni Kiristoos Yesuusiin du'aa kaasee jiraataa isa godhe isin keessa yoo jiraate inni Kiristoosiin warra du'an keessaa kaase hafuura isaa isa isin keessa jiru sanaan dhagna keessan isa du'u kana jiraataa taasisedha. Maal jechuudha? Waaqayyoof akka abboomamu taasisa. Karaa qajeelummaa akka deemu taasisa. Cubbuu akka jibbitu si godha. Hafuurri Waaqayyoo. Kanaaf hafuura Waaqayyootiif garaa kee bani. Akkasumatti hin fakkarin. Hafuurri Waaqayyoo akkasii keessa buufatuuf garaa kee bani. Hafuurri qulqulluun akkasii to'atuuf Waaqayyoon kadhadhu. Waaqayyo abdii kenneera. Waaqayyoon baay'ee Waaqayyo maaloo kana naa godhi waan jettu miti. Waaqayyootu hafuura isaa qulqulluu siif kennuuf si abdachiise. Ati Waaqayyootti of laattee jennaan. Inni immoo si jijjiira galanni isaaf haa ta'u. Inni immoo si jijjiira. Sagalee Waaqayyoo hafuurri Kiristoos nama jijjiira jedha. Yoo hafuura Kiristoosiin hin jijjiiramnu ta'e garuu cubbuutiin deddeebina yoo ta'e cubbuun nurratti aangoo qaba yoo ta'e garuu harka seexanaa jala jira jechuudha. Waaqayyo immoo kanaaf miti kan inni nu waame. Qajeelina jala akka jiraannuuf nu waame galanni isaaf haa ta'u. Attamittan beekaa jennee gaafachuu dandeenya. Hafuura jala hin jiraa? Hafuuraan hin deddeebi'a moo fooniin hin deddeebi'aa jira? Isa jedhu beekuun hin danda'a. Maaliin beekama? Ija jireenya keenyaatiin beekama. Firii jireenya keenyaatiin beekama. Sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 5:19 kaasee ka'edha. Hojiin foonii mul'ataadha jedha. Argitu? Roomee boqonnaa 8 keessatti yaada ofii yaada foonii irratti hidhuun du'a namatti fidaa jedha. Maayini yaadni foonii? Yaadni foonii waan inni fidu yommuu ilaallu hojiin foonii mul'ataadha jedha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqolii tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa wanta kana fakkaatu. Akkuman kanaan dura isinitti himee ture warri wanta akkasii hojjetanii mootummaa Waaqayyotti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti hima jedha. Hojiin foonii mul'ataadha. Hojii foonii booda yeroo hundumaa cubbuutu jira. Cubbuu duuba immoo seexanatu jira. Bittaa hamaa sana. Nuti garuu seexanaaf akka bitamnuuf hin waamamne. Ilmaan Waaqayyo akka taanu mootii qajeelummaa isa jedhame Waaqayyo qajeelummaa keenya isa jedhame Ermiyaas boqonnaa 23:5-6 irratti isa dubbatame mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala akka jiraannuuf waamamne. Mootummaa haqaa jala, mootummaa abdii jala, mootummaa qajeelummaa jala akka jiraannuuf waamamne galanni isaaf haa ta'u. Warri akka foonitti jiraatanii ija fooniitu isaan irraa mul'ata saba Waaqayyoo. Ija fooniitu.
Iji foonii immoo mul'ataadha, beekamaadha. Phaawulos caalaa ayyaanaan fayyuu kan lallabe hin jiru. Ayyaanaan waan hin fayyeef akkam barbaade gadhiisitti hin jiraadha jechuun hin danda'amu. Sagalee Waaqayyoo ifa godhee dubbata. Hojiin foonii mul'ataadha. Innis maali jedhe? Halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqolii tolfamoo waaqessuu, machii, ejja, qoccolloo, jibba, gargar ba'u. Itti fufee maa jedhe Phaawulos? Lakkoofsa 21 akkuman kanaan dura dubbadhe. Akkuma kanaan dura isinitti hime warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galu akka hin dandeenye ammas isinittan himarra deebi'ee. Ilmaan Waaqayyoo, ilmaan mootummaa Waaqayyoo warri taane yaadni keenya, hojiin keenya, fedhiin keenya kan hafuura qulqulluutti hidhamee jira. Hafuurri Kiristoos, inni Kiristoos Yesuusin du'aa kaase cubbuu nu moosisee ayyaana isaa jala qajeelummaatiin akka deddeebinu nu taasisa. Galanni isaaf haa ta'u. Gara sanatti nu waame. Nama Waaqayyoo hafuurri qulqulluun nu keessa jiraachuu keenya immoo maaliin beenna yoo jettani achuma Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irraa kaasee akkas jedha. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kana mormu hin jiru jedha. Seerri isaan kana mormu hin jiru. Iji hafuuraa warra kana. Maal fa'i isaan? Jaalala, gammachuudha, nagaadha, obsa, gaarummaadha, arjummaadha, garraamummaadha. Namni jireenya akkasii keessa ayyaana Waaqayyootiin jiraatanii ilmaan mootummaa Waaqayyooti isaan. Ilmaan mootummaa Waaqayyoo. Seerri warra kana irratti muru hin jiru jedha. Yookiin seerri warra kana dhowwu hin jiru jedha. Lakkoofsa 24 sirriitti ilaalaa. Galaatiyaa 5:24. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwasaa, fedhasaas fannisaniiru jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an, warri ayyaana isaatiin fayyan, warri mootii qajeelummaa sana ofirratti moosisan, warri hafuurri qulqulluun garaa isaanii keessa buufatee jiru, inni Kiristoos Yesuusin du'aa kaase humna isaaniif ta'ee cubbuu isaan jibbisiisu suni isaan maal godhaniiru jedha. Lammata kana booddee maaliin ta'an jedha. Egaa isaanii maal fa'a? Yaada foonii, hawwasaa, fedhasaas fannisaniiru jedha. Kanaaf waamamne saba Waaqayyoo nuyi ilmaan mootummaati. Ilmaan mootummaa Waaqayyoo. Kana waamichi keenya. Kana fedhii Waaqayyoo siif qabu, anaaf qabu. Mootummaa Waaqayyoo keessa jirta. Ilma mootiitii, intala mootiitii. Jireenya kee, yaada kee foon irratti hiitee jirta moo hafuura irratti hiitee jirta? Iji foonii sirraa mul'ata moo ija hafuuraatu sirraa mul'ata? Waaqayyo si gargaaruuf qophaa'aadha. Kiristoositti jireenya kee ilaanne taanaan Gooftaan Yesuus si gargaaruuf qophaa'aadha. Har'uma jireenya keessatti kenna. Gara mootummaa qajeelinaatti gali. Ilmaan Waaqayyootti makame. Yeroos Gooftaan Yesuus yommuu dhiyootti dhufu immoo gara samiitti. Karaa gaarummaa isaa, ayyaana isaatiin wajjin godaanna. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaa sattaanutti amma wal arginutti nagaa Waaqayyoon turaa eebbifamaa. Qabnaa kan dafee fayyumsaa barbaadu kan namni beekneef hin dandeenye keessa keenya nyaatu utuu beeknu
tokkoonsaa fuula kee jiraati. Lafaaf samii iddoo dhoksaatti kan si gaddisiisne cubbuu gamnaa himaata dhugaa jalaa kan nun baasne. Mee ol galii keessummaa ulfinaa jireenya keenyaaf nagaa gallaattu. Sitti mannaa ejjiitiisa dhoksaa yoo si malee eenyuunu hubatu. Seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee haadharaa kee nu gargaari maaloo maqaan Yesuus isaa du'aa ka'ee. Seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee haadharaa kee nu gargaari maaloo maqaan kee isa du'aa ka'ee. Seenaaf maqaatti hin jirru cubbuudhaan babbaanneerra nu jijjiirii jenna nu jijjiirii. Ulfina keessa albisne keessi keenyas baadeera nu haaressi jenna nu haaressi. Dhukkubbii namni hin beekne keessi keenyas dhumeera nu fayyisi jenna nu fayyisi. Ijoollee baakaan turre ayyaana kee dhaabneerra nu eebbisi jenna nu eebbisi. Atis beektaanus beekna keessa keenya wanta qabnu. Yoom rakkannee dandeettii dubbiif dandeettii lallabaa faarfanneerraa kennaa yoom dhabnee hunda keenyatti qaba. Wanti goonuu tajaajilli keenya tokko tokkoonsaa sababii qaba. Tokko dhugaaf tokkommoo maqaasaa kennaa isaatiin maqaa kee lallabaa. Eenyufaatu akkas gochuun fayyee kan nuyi madaalamnu hojiin miti. Ayyaanni kee nuuf baay'atu ni dandeessaa hir'uu keenya guuti. Jireenya qullaa jiraanne yoomsi gammachiifna. Qabeenya dhuunfaa kan kee taane yoom mallatteeffamna. Barri qalbiitti jijjiirrannu xumuratti dhufeera. Osoon fayyiin yeroon akka hin dhumneef nu gargaara daraa. Mallattaa'uuf gahaa kan nu godhu hafuura kee nurratti dhangalaasi. Wantaati keessatti hin argamne hunduma isaa irraanfachiisi. Ulfina kee fakkaa jiraannutti yeroo haftee ati nuuf eebbisi. Qulqulloota warratti gammaddu isaan keessaa tokko nu taasisi. Seenaaf maqaatti hin jirru.
Keessistuumira fayyisii jenna fayyisii ijoollee baakaan turre ayyaana keedhaamneerra eebbisii jenna eebbisii Galii keessummaa ulfinaa jireenya keenyaaf nagaa gallaaftu sitti mannaa ejjiitii sadoksaa yoo simalee eenyuun hubatu seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee maadaraa kee nu gargaari maaloo maqaan Yesuus isaa du'aa ka'ee seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee maadaraa kee nu qaqqaabi maaloo maqaan keessa du'aa ka'ee. Jireenya kooti Yesuus koo hundee jireenya koo abdii jireenya kooti Yesuus koo abdii jireenya koo iddoo boqonnaa kooti gooftaan koo aara galfii koo isatti baqadheen du'a oolee guyyaa rakkina koo isatti baqadheen du'a oolee guyyaa rakkina koo. Baay'ee qabu keessaan humna biraa haftee gaddeebi ummaa koo sadargitee lafaa ol naqaaftee argeera ijji koo gargaarsa kee yommaa tanaaf dhuftu karaa namni yaadne nanaaf dhuftee ummaa koo soortu anis kana argee hubadheetan Yesuusiin innisu gargaarsa abdii koosa ta'eerraa ija koo mukkisu anis kana argee hubadheetan Yesuusiin innisu gargaarsa abdii koosa ta'eerraa ija koo mukkisu hundee jireenya kooti Yesuus koo hundee jireenya koo abdii jireenya kooti Yesuus koo abdii jireenya koo iddoo boqonnaa kooti gooftaan koo aara galfii koo isatti baqadheen du'a oolee guyyaa rakkina koo isatti baqadheen du'a